Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu faya keessa inni gumaan jajjabaattu. Arra akkaataa pichi zeeniin sun itti dalaguun isin agarsiisuudhaaf namoonni baay'een kaleessa gadhiiftee turanii soba jedhaa turtanii namoonni baay'een soba jettanii garuu buufachuu dandeessu yookiin immoo akkaataatti irratti hidhatan wallaaltan ta'a. Isa kana dhibbas dalaga jechuudha. Amma saantima tokko wallahi saantima tokko keessaan qabu zeenii jechuudha. Saantima tokko keessaan qabu isin agarsiisa jechuudha. Amma shabakaan banaadha fakkeenyaaf. Qulfiin immoo cufaattiidha. Daataan banaattiidha kunoo jechuudha. Daataan banaadha garuu immoo qulfiin immoo banaamte jechuudha. Amma dalagaan jiru jechuudha shabakaan kiyya isin agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf YouTube keessa isin agarsiisa. Dalagaan jiru jechuudha. Waan tokko dalagu jechuudha amma. Kunoo. Hin barbaadamanii dalagu jechuudha. Kallattumaan amma dalagu waan tokko dalagu amma. Amma kallattumaan isa seenaa qulfittiin kunooti jechuudha. In buufattu amma banee keetan naqee pilaastora keessaa bakka isin buufatan isin agarsiisa. Kunoo qulfittiin kana jechuudha. Kana qulfittiin namoonni baay'een akkamitti daddii turtanii kunoo duratti sabaraa isin agarsiisa. Okay. Asitti akkasitti yeroo isin baasa jedhee duratti akkasitti isin baasa jechuudha. Kunoo ilaa kunoo inni kuni duratti akkasitti hin jiru jechuudha ilaa kuni duratti kunoo asirra jira jechuudha. Eessa geessitu fiddaniitiyyuu fiddanii kunoo si'an irratti intini gosa jechuudha. Ji'a jahaaf bilaasha jechuudha. Isira kaattu achi booda yeroo itti rakaattanii kunoo kanammoo akkasitti dhaatu jechuudha kana. Yeroo dhaatan eessa dhuftanii kunoo gad dhuftanii tokko lama sadii afur shan jaha jettanii lakkooftanii eessa buutu kunoo akkasitti gad dhuftanii lammaffaa kan rakaattu jechuudha kunoola. Lammaffaa kan rakaattanii yeroo isa rakaattanii jettan irraa deebitu amma immoo kunoo kanatti yeroo dhaatan kana gad dhuftaniitiyyuu meeqa rakaattan 80 qubeetaa kan 80 kan jiru barbaadaniitiyyuu ka tokkoffaarra jiru sana. Ka tokkoffaarra jiru kana jechuudha kunoola kunoo kanarra jiru irraa jettan jechuudha. Achi booda alaa xula kallattiidhumaan jechuudha kunoo next itti gootan jechuudha. Sert seedhumatti buusan jechuudha kunoo. Isatti yeroo tokko cuqaastanii akkasitti wal akka kana dhaatu jechuudha. Ilaala dhaabate kunoo alaa xula laafuu jechuudha laa kunoo. Kunoo dhaabate jechuudha. Kanuma dhaabbachuusa ji'a jaha bilaasha maallaqa tokko maletti amma YouTube maa keessa seenan sin agarsiisa jechuudha. YouTube maa keessa seenan sin agarsiisa kunoo amma laala. Kunoo dalagee jechuudha. Wallahi bilaasha. Bilaashatti akka nama sin agarsiisa kanatti dhaqaa fayyadama.